keenya obbo Jawaar baga wala garree waa hedduu jaabe egaa wanni jaamullee ni jiru an waanuma OFC irraa waa xiqqoo gaafachuufadha. Karaa dheeraa deemnee haalli keessa jirullee namni hundi nu hubatan fakkaata. Namni hedduun baga baate qofa jaa an ammoo baga jedhamtallee hin jaa bara lamaan kana hidhaa keessatti illee waan gaarii fi waan hamtuullee adda barree fira dhugaatii fi fira sobaallee adda barree innillee waa hedduu barate na fakkaata adeemsa kana keessa waa hedduu garree gabaabdumatti gaafiin xiyyaa akkuma yeroo dheeraa jechaa turte hawaasni keenya jaarmeetti haajama. Jaarmee siyaasaa jabaa uummata keenyallee qabatee deemuu danda'utti haajama. OFC'n amma bifa sanii waan dhufaa jiru na fakkaata. Haa ta'u ammallee jaarmee kana bifa biyya keessaatiin jaarmee jabaa gadhaabanii qaama hawaasa hunda dubartoota haa ta'u hayyoota yeroo hedduu hayyoota biyya alaa irratti xiyyeeffannaa barsiisota yuunivarsiitii sadarkaalee adda addaa irra jiran hawaasa daldalaa sadarkaalee adda addaa irra jiru jaarmee kana keessatti bifa kamiin hammachiisuuf karoora qabdanii gaafiin lammaffaa hawaasni akka adarkitu hawaasa potenshaala guddaa qabu biyya alaa kana jira. Biyya alaa keessa miseensa jaarmee jaarachuun ani waggoota hedduu keessatti waan hedduu bu'aa argan natti hin fakkaatu. Hawaasa kana bifa deeggarsa paartii keessatti hammachiisuu hin danda'uun akkamitti bifa caasaa jaarmee keessatti bifa jabaan hirmaachisuu hin danda'a yaadachuun gaafachuufadha. Gaafileen biroo hedduun kaatee jirti. Ammoo baga hiikamuu qofa osoo hin ta'in baga hidhamteellee waan hamtuullee waan gaariillee adda baafanneen jaagalatoomii ijaan wal arguun waan gaarii. Abshir. Duraan dursee carraa kanaa kennuu keessaniif hedduu galatooma daaddaa baga rabbiin qarriffaa diinaa jalaa isin baase. Oromoo Kalgaarii akkuma kaleessa waliin baanee agartee paarsanii onnaa 40 keessa wajjin dhaabataa turre hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Ayyee. Gaafiin kiyya jalqabaa impaayera Itoophiyaa keessatti dhugumatti nageenyi amansiisa ni argamettee yaadda. Nageenyi Oromoof Oromiyaa ajjeechaan saamichi dararaan Oromoo irraa hin dhaabbata. Biyya sana keessatti kabajaa Oromoon kabajaa ni argata jettee ni amantaa. Gaafii kiyya jalqabaati. Gaafiin itti aanu ammoo urga gaafa Haacaaluu Hundeessaa nyaatamee isin ammoo mana hidhaa seentanii booda qeerroo fi qarree Oromiyaa guutuu keessatti kan ajjeefaman lakkoofsan qabu. Akkasumas kan hidhaman ganda irraa kaasee hamma federaalaatti hidhaan qeerroo fi qarreen manni hidhaa qeerroo fi qarreedhaan guutame. Wantoota qeerroo fi qarree biyya keessa hidhaa jiran saniif kaagammaa furmaata argatiif isin gama keessanii mee furmaata wanni isin keettan maali? Gaafii kiyya isinirraa gabaabsaa Kalgaarii yeroo dhumaa dhuftee baay'ee dadhabdeertaa gaafii baay'ee qabaa garuu amma tola baaniin gabaabsa galatoomaa. Galatooma fayyadaan hin dhaga'ama. Ayyee galatooma obbo Jawaar an gabaabsaa obbo Jawaar baganaan nagaan dhuftaniin sadiin jedha duraan durse baganaan dhuftaniin sadiin jedhaati. Akkana wali qabu jechuu keessani yaamni jiraami fayyata. An gaafum lamaan qaba daddafeetumaan dubbadha ofirraa hin fixa. Duraan dursee haasa obbo Baqqalaa Garbaan Minnesota Minneapolis godhata akka irraa wasii gaafachuu barbaada. And I'm going to quote him exactly what he said. Maan jedhe obbo Baqqalaa Garbaa mootummaa kana nuti kafaa'ooni empaayara daaraa ta'e kan mootummaa daaraa taate kan isaan sanni suphuuf isaan san kursi jala qabuu fi kafaa'oon hin jaaramnee jedhe mootummaa butut empaayara butut jalatti kursi qabuu fi OFC. Uummatta immoo maal jajjaa jirtu mootummaa biroo jaaruu hin barbaadnu mootummaa kana suphineetuma isaanuma kan wajjitenne demokiraasii wajjii haasoo inaanu jechaa jirtu obbo Jawaar kenna dubbiintu waliin faalleessitu tanaan biru kudha lammaffaa amma haasawu obbo Baqqalaa Garbaan haasawu takka jira. I don't remember exactly where he said it. Maal jedhe mootummaan tun yoo Tigiree wajjin haasoo itti taate wannummaan isii waraan bilisummaa Oromoo wajjin haasofneef hin jirtu jedhe fedhiin osoo hin taatiin dirqamaan nu wajjii haasoo qabanii yoo ammoo nu wajjii haasa'uu baatan isin dhiisaatu nuutu gaara galuu deemnaa jedhe kuni yaada obbo Baqqalaa Garbaati moo
yaada kafaa'u. Is this your plan B? Yoo amma galtanii mucuu kun isa wajjaa haasa'u baate plan B keessan kana moo plan B keessan kami? Galatooma ol fadda horaa bulaa deebana. Ayyee galatooma osoo gaafiitiin galchanii gabbannaa. Gaafii dura poolisiin kaase kakaafaa biyya alaatti ijaaruu ni ijaara. Dura utubaa ijaaraniifi dagalee itti marsan, gitaara itti marsan. Kanaaf dura warri biyya alaatti deeggarta. Deeggaraa keenya malee miseensa keenya akka ta'u dandeenya. Dura waan jabaa lama keenyeeti. Abbaan dura ooyiruu fi tottolfatee buusa itti haamata. Ubii gandara deemee xiqqilfatee bicha maqaa buusa itti haamachuu ni jiraatu jechuudha. Kaabaa dura ijaarsa mataa fi ijaarrata Oromiyaa ijaarrata tokko biyya alaa ijaarrata. Ijaarraa karoora qabu. Tokko lammaffaa wanni amma godhaa jiru hawaasaan galatoomaa jirra. Qophiilee kaabaa waliin miti hawaasaan gurmaa'anii jiranii hamma danda'ametti siyaasa paartii irra irratti waa fuulleffanneef waltajjii hawaasni qopheessarra miseensa rifuun maal gudinnoo fil kanfatamu. Garuu gara fuulduraa irratti hojjechaa deemnaa fara yaadinaa. Isinummaan irraa baga dhufte malee rakkoo nuti gaarii ijaarra gargaarsa keessanii ni fayyadamna. Gurbaan impaayara Itoophiyaa. Impaayara Itoophiyaa ni jirti. Kanaaf wanni harree musliin jiru gaafii 70 qabannee rakkoo 2022 furuu ulfaata. Impaayara jechuun waa sadii qabaachuu qabda. For an empire to exist, security core, economic core, political core elite. Garee tokko irraa ta'e aadaasa, dantaasa, humnaan saboota biraa irratti ta'uu danda'u. Kasadan eliitiin sun, eliitiin securities, eliitiin dinagdeetis, eliitiin hawaasummaatis dhuftee hojjetu. Hanga 74tti, 75tti Itoophiyaan that was a nascent empire, nascent small, with the take extent that is. Haile Selassie ne babu la fatade. Darpun military rule itu. Mallasan to baby, fake federalism ko de. Arra, okay, if there is an empire, who is the imperialist? Imperialist is Emperor who is the cultural core, who is the security core, who is the economic core? Kanap carefully one makalesa dadan no kalesa array demne it doesn't make sense honestly. And Ethiopia to me is a failing state. Empire Saudi akka state akka republic sirna ibu dadabe dadda ajwan te akawan intact empire system jiru tilalun a little bit dongora berale dalre rapor tu mudande warre unide selala imperialist ini. Ero to koto kau itu bang ini akap itu bang ini sebagai pun berwajib. Erga calu mereka meboda. Ero kumada mani mereka mi, kumada mani kami, kumada mah bukan tiga le, kumada mani mau serbica tiga. Dekabur je, jadi sobina. Ero bayar itu kumada kamera itu dekabur tiga. To boleh mereka mi dah. Kalamada bukan tiga. Kun sir makanan le rumah kabung ka uje sir mecha tiga le padat dar kun ne le hare ergres kaila bes hikam ka kawa rega me debi sundan de harani to rega me bakangau mali kandi bale bosna tigal bale saitisa gadisa de bi e tigalu ka kana अब कई लगे सीखा मुका कुंगारू कथा उधर दो हरीरोन जियो जिजीरा देखो हंगल वल्ली हंगा सिबिरुआ वल्ली वल्लो जुत्ती नमी इलामुन वानी को वल्ली जरा कनाब शहर को जच्चूम बर्बाइसा जला एक अमन की योगान दी का मिसरिया मेकांता नहीं तुझे मेकांता को तो जेबन पूरे तू बात देमा जरा बिया बूतु नमी मुद्दी जरा का kawan motumma jalatti kursi kamu berbatu motumma tahu berbatu motumma jalatti juga akan kawan mata meti kursi jalan kamu tu
Raddaatiin ta'uu ture hanga kaafawwatti qabamete gaafa kaafawwatti makame lakki jara kana kusirraa kaasee bakka isaanii taa'uu qaba jeetii politikal paartii seenee eeba waa biraatiin mootummaa fi biyya qabu adda baasaa laala. Mootummaan jijjiiramuu qaba. Takka amala lafaa sirreeffachuu qaba. Takka bakkaa ka'uu qaba. Warri aangoorra jiru. Biyyi garuu itti fufuu qaba. Gaafa waggaa 25 irraas Profeesar Maraaraan waggaa eegalu gaafa oggee tureesi mootummaan sirni mootummaa Itoophiyaa dasteetii itti fufuu qabdi. Sirna federaalawaa saba Solomoon ittiin bulchan ta'uu qabdi. Oromoon qe'ee irratti hin bulchu, Walaayitaan qe'ee irratti hin bulchu, Itoophiyaa waliin bulchuu qabaa jedhama. Karaa sirriitti Oromoon ni fayyada jennee ta'a. Itoophiyaa haaromsuudhaan hariiroo saboota jidduu jirtu haaromsuudhaan bifa haaraan ijaaruudhaan Oromoo Federalist Congress paartii Oromooti dantaa Oromoo Oromiyaa keessattis Itoophiyaa keessattis sabaaf sablammoota kaan wajjin kabajchiisuu qaba jedhee amana. Baqqalaa Garbaas kanuma jedhe. Sirna abbaa irree ofirra bulchuun barbaada. Inumaatu paartii cimaa jaarraa diiganii tokkoffaa Oromoo fi saba naannoo saniitiifis akka reefu jennee dimokiraatii pluralizim guddima ta'e sirna federaalawaa dhugaa dimokiraatawaa fee dhugaa jaaru itti deemaa jiru. Kana garuu afaanii ni miti. Dhagaa amala ta'e Oromoo keessa wanni ta'e dhaadannoo haadii gamtu haa jaaramtu waan diiguu dandeenye haadii gamtu jechaa oola namni akkasii miti. Humna jaarrachuudha barbaachisu paartii jaarrachuudha qabu. Mootummaa meeqa kubbinne sanii as nuti mootummaa ta'uu barbaadu. Mootummaa garuu hawwiidhaan ta'uu barbaadu, kadhaadhaan ta'uu barbaadu. Humna Oromoodha, humna sabaaf sablammoota biyya sanii jaarmaya cimaa, hoggansa itisaa, imaammata ifaa, tarsiimoo beekumsa masakan baafannee ijaaruu barbaadna jechuudha. Kana ifatti ilaalanii ittiin deemuun barbaachisaadha. Waliigalatti Oromoo waan harree buyya sirriitti hubadhaa. Sirna amma jiru tooftaa kaleessaatiin mo'achuun hin dandeenye. Waggaa 20 qabsoon Oromoo kalaan turte zamana wayyaanee qabsoo tooftaa darbuu irratti ittiin deemaa turte wayyaanee dubbisuu yaalle amma 20 ni gubinoo gajjan tursiillee amma 20 wal. Tooftaa jijjiirre afaan isiin hin beekne tooftaa isiin hin beekne itti dhufne jijjiirama fiduu dandeenya. Arras jaarmaya saba keenya madaalu tarsiimoo yeroodhaa fi waqtiidhaan wal madaalu hoggansa daayinaamik ta'e hoggansa Oromoo Oromiyaa fakkaatu ni jaala. Wal wachiisaa deemna, walii ibsaa deemna. Garuu ciifnee hin alaalan nuti ciifnee bilchiginnaa abaaraa, bilchiginnaa hamachaa, komachaa jiraachuu hin barbaannu. We are better than that. Beekumsa isaanii olii qabnaa inni amanna. Beekumsa sirna isaanii olii qabnaa inni amanna. Oromoo qofaa miti kan biraa jiru dhuma ta'uu danda'u. Hoggansa isaanii olii ijaaruu dandeenya, imaammata isaanii olii ijaaruu dandeenya. Political party wanni ijaarree wanni join godhee jaarmaya siyaasaa warra biyya bulchuu fi warra biraa caalu ijaaruu ni dandeenya jennaan. Harummaa Oromoo kanatti namana beeku. Miraakilii miti warra. Namni baay'een amma yeroo tokko tokko natti ajaa'iba. Akkama tuzoon gandarra deemee waamee kan dhiyeessu sirni turaa san kubuudhaaf baatiin waggaa hamtu namoota walitti qabee qophaa'ee hogganan jedhu namichi fayyaa qabu maal qaba enaan jedhu ture. I know what we are doing. Isin amana. I'm very confident. Waan hojjannu irratti ofitti samanaan qaba amantaan qaba ummata natu wajjin illee amantaan qaba. Waan hojjannu ni beeyna. Waan hojjannu beeynanu qabsoo laamsifte bikkaa kaafne galmaan geenyu yeroo barbaadu. Ammallee taanaan qabsoo tokkoffaa maxxantummaa alagaa jalanii baafne qabsoo takka baafnee jirras. Ofirratti hirkattummaa na kenna. Jallaa keenya ni diriirsina kajilee jallatti kararraa fayyisa. Jaarmaya Oromoo Oromiyaadhaan madalu kaaqaa dhugaa saboota sanii eegu ni jaala. Dantaa Oromootii fi Itoophiyaatii fi gaafa Afrikaatii fi addunyaa wal simsiisnee oofna.
waan hin dandeenye waan dalaguutti hin jirre jecha arraba dheerannee diina Oromootti filaa hin oolu. Garaa jala waan hojjennu hojjechaa dubbee ta'e immoo gabaa waan gabaa bittu Oromoon gabaa dinnicha bittutti raafuu hundee dooraa ooluu qabu. Kanaaf barsiimoo ittiin deemuu qabna ni hojjenna. Warri karaa addaa jiru immoo jiraate ni deeggarra. Hamma isin yaaddan olitti wal quba qabna. Maturity yeroo gaafa hooggansa agarsiisuu uummata sana yeroo sana magaalummaa sana gaafa kun immoo beekumsa irratti naannoo sabsanii qabnu irratti hubannaa addunyaati naannoo keenya irratti hundaa'ee hojjetan qaba. Kana irratti sarara jiraatu hojjenna. Hanga dandeenye dhiibna. Dubara waan dandeenye hojjetan practical. Boleh kita ada, mari kita kasih tahu kepada mereka. Hati dia seperti yang belum dapat. Di sini sih bapak. Anggur nanti orang itu mesti ada yang dia nak mesti kalau kau sudah dapat. Kalau tu orang marketing dulu deh, isal man berkali dah pakai kisah yang orang tak suka kalau saya tegar rabar. Sila kagari, format itu apa? Hooggansi Oromoo, dhaloota lamaan misooma sodaa barsiisuu hin qabu. Daa'imti hari kalgaarii taa'ee cirootti waree qamoo beeksoo qamoo ta'e hin jiru. Hin jiru raawwatu. Karaa inni ta'a uummata kanaa. Jawurratti dura deemee agarsiisee jijjala jira malee hundi karaan sani. Orang sebenarnya dia bagaimana itu akan menunjuk. Ya. Bakat itu suka dan mana? Bakat dia. Kalau orang mau boleh dalam video udah tidak mau yang itu kan betul. Mau kasih jamin bakatnya biar lawan pun. Ini apa boleh beri kita? Mereka muda dah. Uida beda, uida suami saya. Uida beda, uida sih. Uida apa? Ini pakai itu juga. So bagi soda, dia dengar lah. Entry ini. No, bukan meski nasi. Umat juga, nama mereka gaman tidak. Semua dia ada ni. Gaman mungkin ada nama mereka tu. Nama mereka orang. Lupa dia ada kali. Ingol. Ingol. Bagi ada sinan, umat yang dua desa itu. Lupa kicinan, negara kicinan. Alagaan street mau dibawa kamu. Orangnya sekolah nama tu kau bikin bukan. Orangnya tidak kerja jalannya. Orangnya tidak kau jalannya. Nidi mana? Hatu kari bahannya. Nagai sih itu pun dah dipisau sana tak kerja. Ethiopia makai sih nama boda apa berai tidak apa boleh kamu. Ethiopia sendiri kalau dek orang mobil sama berarti kita buat. Ini tu. Bikin kamu tahu tak? Kau apa yang kita orangnya orang di mana pura di sini. Luka kau, anda apa? Orangnya Ethiopia sendiri. Orangnya tidak. Ethiopia ni harus sih. Aku orang mau indirect, aku semua negara indirect. Sebenarnya dalam sini juga, sebenarnya dalam sini juga. Jaruan bicaranya, berbaca dalam jaruan dia orang yang mengenai. Amma bola bicara sini. Duida barang kita tinggalkannya agar eresa. Karena ini abang apa bola menjadi. Wan di rumah harus bicara ini. Terus bukan juga dari mana? Kau sih kita nggak bilang tahu apa? Ini kayaknya. Basic ko jero aja deh. Punyan jara itu. Luti sana ada video ini. Ini
Isaanis akka danda'u gaa'e. Isaanis nuyiidhan nuti sinaafe. Isaan kan nu dhiisan nuti gad argina. Amma kan ka'echaa jiru gad nu dhiitina. Gad isin arginu. Nuufis illee isin illee akka ta'u. Wal dhiitu isin kan nu dhiitu nummoo isin gad argisu. Isinis siree gad tursiisutti jiru. Orma adda addaa isinitti kaasuu jira. Siree keessan qofa osoo hin ta'in lakkummaan Oromiyaatiin biyya sanatti gaagama keessa buufneen waan godhu qabnu jeeqanii naa jiru. Tokko loli dhaabbachuu qabu. Lama garaagarummaa siyaasaa nama gosaatti galche kana eenyee bareechuu qaba. Beekumsa ni qabna. Wanti sodaan jiru. Marii isaanii new social contract Oromoo jidduuttis Oromoo jidduutti marii godhatu qaba jechaadha. Oromoo saboota biraa jidduuttis new social contract ni godhatu. Samboota araara godhu. Samboota seenaa dimookiraasii kennee darbiitti maal jedhanii ta'e. This is the viable way biyya sadii ta'uu danda'u. Kana karaa keenya karaa kaa'u. Kanatu wayyaa hundaafuu saba saboo keessatti karaa biyyaa jennee himna irratti qabsoodha. Karaa kana hin deemnaa gabaadhee deemnaa Oromoo. Wanni guddoon akka danda'amu hawaasa keessatti ibsadhaa. Jaalala keessatti ibsadhaa. Xixiqqaa keessatti dubbadhaa barsiifadhaa. Rabbi gargaarsa kennee beekumsa uummatee walitti himne rakkoo sana keessaa ni baana. Waktu waktu saya ni ada kerja, itu di jalan orang Kalgari, Galatoman, Ruang Ada.